isa jiruun dubbisa. Uumamaa 47 lakkoofsa 8-9 dubbisaa. Mootiin Gibxi immoo Yaaqoobiin barri jireenya kee waggaa meeqa jedhe. Yaaqoob immoo mootii Gibxiin barri ani karaa deemummaadhaan itti jiraadhe waggaa 130. Barri jireenya koo kunis muraasa. Amaas ture. Innis amma bara abaabileewwan koo karaa deemummaadhaan itti jiraatan hin ga'u jedhe. Jedha sagaleen Waaqayyoo. Kuni dubbii mootii Gibxi Fara'oon fi Yaaqoob waliin dubbatanidha. Yaaqoob inni Israa'el jedhamee waamamee yeroo Gibxii bu'ee ilmisaa Yoosef akka beektanu gurguramee biyya Gibxii kanatti biyya Misir kanatti gurguramee achi dhaqeera. Mootii Gibxii nama kana fuudhee nama akka Prime Ministerii ta'u, nama iddoo guddaa ta'u, nama Gibxi irratti Fara'oon irraa kan hafe hundumtuu jala isaatti ajajamu Yoosef ta'ee abbaasaa maatii abbaasaa wajjin walitti fudhatee obboloota isaa dura isan dubbise kana dura Fara'oon biratti ol gashee Fara'ooniin dubbatanii Fara'oon isaan lafa isaan jiraachuu qabanu Yoosef hundumaa akka gochuuf irra jirutti dubbatee asitti abbaasaa fuudhee ol lixa Fara'oon bira. Yeroo Fara'oon bira galuu na dinqaa torba irratti Fara'oon bira akka inni ol lixeedha. Yoosef fuudhee akka inni ol lixe argitu. Isa booda hin eebbisaa. Yaaqoob Fara'oonin eebbisaa. Eebba kanatti aanseetu ta'a akka sagalee Waaqayyoo lakkoofsa 8 irratti arginu. Umurii nama kanaa gaafata Fara'oon. Umurii isaa gaafata. Akkaataa itti gaafatu barri jireenya kee waggaa meeqa jedha. Barri jireenya kee waggaa meeqa? Biyya kanatti biyya adii keessatti waan beekamudha. Maqaa gaafatu, umurii gaafatu, namnis maqaa himataa, umurii himata. Tariituu gaaffii kana Fara'oon namoota abbootii keenya gaafateera ta'e warri baadiyyaa warri keenya barumsa hin qabaatin yookaan immoo umuriin lakkaayin barzidee ayyaanni maal akka ta'e hin beekin guddanne hin beekna. Umurii isaa namni beekee hin himatu. Garuu na dinqee yeroo iddoo kana argu sagalee Waaqayyoo keessaa waggaa gara 4,300 waan akkanaa kan ta'u dura warri naannoo kanaan jiran kuni umurii lakkaa'uu danda'u jechuudha. Waggaa amma kanan jiraadhe jedha. Waggaa 130 jiraadheedha. Nuuf baay'ee dinqiidha. Akki Yaaqoob itti dubbatu garuu akka biraadha. Obboloota koo biyya keenya yeroo ijoollee xinnoo ta'ee kan hin yaadadhu akaakaan keenya faanii akkoon keenya faanii bara duula Maqalee sanan dhaladhe bara maariyyeen biyya fixen dhaladhe bara bokkaan hamaan qilleensi qilleensa'ee biyya balleessaa dhaladhe jedhu. Barri isaa yoo meettan hin beekan jechuudha. Garuu waan tokko wajji walitti fidu. Waan bara sana keessa ta'e namni yaadatu wajji walitti fidu. Bara akkanaa sanan dhaladhe jedhu. Umurii isaanii kana anis itti himuu isaan rakkisaa jechuudha.
Jarri kun garuu umurii isaanii lakkaa'u. Umurii wajjin waan baay'eetu deema waan ta'eef umurii isaanii lakkaa'u hin himatu. Fara'oon bira yeroo galee Yaaqoob kana godhe. Umurii isaa itti dubbate. Umurii isaa dubbachuu miti. Kan inni jedhutu nama dinqaa. Muraasa jedha waggaa 130 jiraate. Sichi jiraachuuf deema. Kan inni Gibxii bu'ee fi akka beelaan hin duuneef akka jiraatuu fi sichi jireenya fuulduree isaatii qabaa garuu hin waakkata waa'ee umurii isaa, waa'ee jireenya isaa waakkata obboloota koo. Tarii tokkoon keenya waan baay'ee waan Yaaqoob irraa dubbatu kana nuu galaa. Rakkina ilmaan namaa keessa darbanu obboloota koo rakkina Yaaqoob keessa daddarbe tokkoon umurii isaa maal akka fakkaatu dubbachuun yaaduun hin dandeenya. Obboloota koo Yaaqoob jireenya mana abbaasaa, mana haadhasaa, haatisaa baay'ee isa jaallattii akka ture. Abbaan immoo Esaawun akka jaallachaa ture sagalee Waaqayyoon dubbata. Jaalala haadhaatti mana haadhasaa harka haadhasaatii nyaatee nama guddachaa turetu qe'ee keessaa godaanuun dirqamatti ta'e. Qe'ee keessa dhalate, qe'ee abbaasaa, qe'ee haadhasaa, mana abbaasaa, harka haatisaa isa nyaachiftu keessaa ba'ee gaaf tokko karaa deeme. Baqachuutu irra ture. Eenyuun baqata? Obboleessa isaa baqata. Obboleessa waliin dhalatanii obboleessa baqata. Hangafa isaa biyya keenyatti hangafni obboo jedhamee lafan dhaladhee guddadheetti ulfina guddaa qaba. Obboleessi guddaan isin guddaa, obboleettiin guddoon isin guddifti. Kun garuu obboleessa baqate. Obboleessa baqatee mana qe'ee isaatii bahee biyya ormaa biyya hin beekne deeme. Fira isaallee biyya keenya fira keessan dubbisuudha deemtu hin beektu lafa manni Laabaa ta'e lafa ijoolleen isaa maal akka fakkaattu eenyu akka ta'e Laabaan hin beeku inni hin beeku. Kana kan argitan sagalee Waaqayyoo keessatti iddootti inni bishaan bira dhaqee beekuu nama kana jedhee gaafatu sanatti yaaduu dandeessu. Akka inni waan baay'ee hin beekne akka isaan baay'ee walitti deemanii mucaa kana sirriitti hin beekamne argitu. Isa booddee akkaataatti Raa'el dhuftee bishaan hoolota dhugsiisuu ala dhuftu isheedhaan wal baranii mana Laabaa deeme yaadanna. Obboloota koo asitti Fara'oonitti dubbata. Yaaduu dandeessu obboloota koo maal dubbata namichi kun waa'ee umurii isaa? Waan hamaadha dubbata. Jireenya karaa adeemummaa. Jireenya karaa adeemummaa dubbata. Jireenya qe'ee keessa taa'anu miti. Jireenya jiraatan miti. Karaa adeemummaa isa jedhu kanaa namoonni yeroo dubbatanuu Abrahaam Uurii ka'ee akaakaansaa garammaa lafa inni jiraatu kana ijaa dhufee fi Yaaqoob Isaaq waanis ijaa achi turanii fi biyya isaa akka isa kan isaa akka hin taane kan maatii isaa kan warra isaanii akka hin taane yaada kana baabilee sanyii isaa hin taane yaadaa warri an jiru warri sagalee Waaqayyoo barsiisanu. Maaliifi Abrahaamiin bayi sanyii kee keessaa jedheetu lafan sitti argisiisu deemta jedheetu kan ka'e Abrahaam maatii isaa keessaa ka'ee deeme. Egaa yeroo achitti kun iddoo kanatti iddoo baay'ee deeme Abrahaam rootii isaa ilaaluu danda'ama. Karaa baay'ee deemee iddoo kanatti Isaaq faana egaa mucaa ijoolleen lakkuu kun dhalatti Esaawuu fi obboleessaa Yaaqoob kun jechuudha. Maaltu qe'eedhaa isa baase yoo jettani tokko dhalootuma isaa jalqabee Waaqayyoo harkarra keeyate isa barbaadeera. An akka yaadutti akka naa galetti Waaqayyoo nama kakuurraa qabu.
Waaqayyoo booda sagalee Waaqayyoo keessatti yeroo Museetti illee dubbatu Waaqayyo maal jedha? Ani Waaqa abbootii keessanii Waaqa Abrahaam, Isaaq, Yaaqoob jedha. Waaqa Yaaqoob, Waaqa nama kanaatu harki isaa irra jira. Akakuutu irra jira. Karaa sanaan biyyi lafaa eebba karaa dhufu fudhata. Kanatu jira buloota koo. Hin bahe mana isaatii maaliif bahe yoo jettan tokko namichi kun Waaqayyoo kakuu irraa ijaa qabu malee yeroo tokko ilaaltan akka namaatti ganamuma ka'u obboleessa isaa hangafummaa irraa fudhachuuf nyaata misiraatiin irraa fudhate. Nan beela'e Esaawu jennaan hangafummaan sagalee Waaqayyoo keessatti iddoo guddaa qaba. Aadaa sana keessatti iddoo guddaa qaba. Hangafummaa irraa fudhate. Ofii isaatiin tola hoo'u jedhee kenneef. Nyaatatti sanaa jedhee obboloota koo waan nama dhibuudha. Waaqayyoo harka isaa hoonurra kaa'e Waaqayyoo yoo nu wajjin ta'e malee takka takka jireenyi keenya jireenya gowwoomsaadhuma Yaaqoob fakkaata. Karaa gabaabaan iddoo guddaatti hin ga'amutu barbaadama. Hangafa ta'uu achitti fudhate. Isa booda hoo obboleessa isaa gowwoomse. Obboloota odoon abbaa gowwoomsee eebba fudhate. Obboleessa isa keessatti miidhame. Namni kun egaa obboleessi isaa hin ajjeesa jennaani isaa ajjeesaan baqarrate. Yoo inni asitti Fara'oonitti dubbate waan nama dinqu miti jechuudha. Karaa adeeme iddoo biraa jiraate waggaa 20 namaaf bitame. Yoo ta'u tokko baay'ee na dinqana. Yaaqoob hin gowwoomse. Eewun abbaa isaa gowwoomse. Laabaan immoo Yaaqoobiin gowwoomse. Yoo ta'u tokko sagalee Waaqayyoo sana wajjin yeroo ittiin safaramee laata akkan jedhu na godha. Ganama Liyaan inni haadha manaa hani fuudhe Raahel jedhee yaadaa ganama ka'ee Liyaa ta'uu ishee arge. Yaadattu sagalee Waaqayyoo keessatti Liyaaf Raahel obbolaa ganama ka'ee Raaheliin arga. Exactly yeroon kana isa inni godhee wajji walitti fidu. Yaaqoob duraan Yaaqoob utuu hin ta'in Isaaq duraan Yaaqoobtu Esaawu dhufe jedhee eebbisa. Tureetiyyuu Esaawu yeroo dhufu abbaa isaa bara abbaa gowwoomse. Kanaaf Liyaan akka kanatti haadha manaa isaa taatee garbummaan isaa yookaan immoo Laabaaniif hojjechuun waggaa 7 itti dabalame. Yeroo tokko tokko yeroo yaadu sagalee Waaqayyoo keessaa yeroo teessanii ilaaltanu Museenii akka Kana'aan hin galle yeroo godhamu waanuma abaarsa guddaa fakkaata. Garuu ani ofii kootti yeroo yaadu dhugumaan namatti ulfaata akkamitti Museen hin galle jettu. Museen garuu akka yaadutti waan Waaqayyoon gaddisiise sanaaf gatii baasuun dirqama ture. Waaqayyoo isa isaaf hakeeke sana isa nabiyyiin akka kootii isiniif kaa jedhee nabiyyummaa isaa fudhatee Museen irraa dubbatu. Museen Waaqayyo fuulaa fuulatti isa itti dubbatu inni waan geeddarame miti. Waaqayyo isaa waan ta'eef Waaqayyo Waaqa qulqulluudha waan ta'eef garuu waan hin taane irratti waan fidutu jira jedhee yaada ofii kooti. Kanaaf Yaaqoob irraa kakuun jiru hirma jira.
Waaqayyo Waaqa Abrahaam, Isaaq, Esaawu hin jenne. Waaqa Abrahaam, Isaaq, Yaaqoob ofiin jedhe. Esaawurraa hin jiru jechuudha. Karaan kakuun deemaa jiru. Garuu waan keessa darbe hunda Fara'oonitti dubbatu kana olaaltan garuu karaa adabaati, karaa rakkinaati jedheen yaada. Isa duwwaa miti. Biyya lafaarra namni deddeebi'u akka nama Waaqayyootti obboloota koo obbolootaanis ari'amuun huma jira. Beela'uun hin jira, rakkachuun hin jira. Biyya biraa jiraatanii dhaqanii jiraachuu huma jira. Hojii hojjettanii hin beekne hojjechuu huma jira. Namni akka yaadetti mindaa keessan geeddaruus huma jiraata. Kana baruun namarra jira. Kun garuu Waaqayyo kakuu nurratti qaburraa geeddarame kan jedhu waan nama yaachisu hin jiru. Akka kanatti yaada. Waaqayyo waan keessa nan dabarsine hin jiru. Akkan keessa darbu fedha isaati. Amma jireenya bara baraatti ergannoomne Waaqayyoon koo amanamaadha. Ani garuu haalli ani ittiin mufadhu, haalli ani itti Waaqayyoorraa adda bahuu danda'u jiraachuu hin qabu obboloota koo. Waaqayyo nu haa gargaaru jechuun tarii laafaa ta'uu danda'a. Garuu ittiin jiraachuun immoo ulfaataadha. Garuu karaa Waaqayyoo kana asitti gaa Fara'oonitti dubbata. Baay'ee nama dinqaa. Yeroo inni holgalee Fara'ooniin haasofsiisu waan hin yaadu tokko bara kana keessa odoo ta'e jedhee yaade. Bara kana keessa hilmii isaa kan Gibxi irratti Fara'oon piraayim ministeerii godhee kaa'e. Namni guddaan Gibxi akkattiin beela jalaa baatu, akkattiin Gibxi fayyitu. Gibxi bara sana biyya lafaa irratti Fara'oon faa jechuun warra mootota jaboodha. Waaqayyo warra hin beeknellee yoo ta'an illee kan isaan jedhanii dubbachuu danda'an. Namni sun abbaa isaa dhufe piraayim ministeericha yookaan immoo namicha guddaa sana tarii gaazexaan isa barreessa, tarii sooshaal miidiyaan isa odeessa, dhufe jedhamee odeeffama, karaa jiru jedhamee odeeffama, televezyiinii isa odeessa ta'a. Odoo bara kana ta'e waan guddaadha, waan xinnoo akka nutti fakkaanne. Fara'oon bira galuu carraa argachuun tarii bara sana guddaadha. Fara'oon mootii guddaadha waan ta'eef mootota akkanaa bira galuuf akkamitti akka dhaqamu yaaduu dandeenya. Asteer haati manaa mootichaa sagalee Waaqayyoo keessaa waa'ee Asteer ala yaannu isa galuufi ayyama isaa malee du'uudha waan ta'eef akkaataa isheen itti kadhattee du'ullee nan du'a jettee dhatte yaadanna. Mootiin Gibxis mootuma xinnoo warra jedhamuun miti, warra jaboodha. Isaan kana bira hilmi fuudhee gale hinni piraayim ministeerii ta'e maqaan gooftaa kan ulfaate haa ta'u fayyisuuf gooftaan isaan achi geesse. Inni kun dinqiidha. Garuu Yaaqoob maal dubbata? Akka namaatti shookii waan isin godhuun fakkaatu garuu irraa akka barannuuf kana dubbate jedhee yaada. Waan baay'ee jechuu danda'a ture Yaaqoob. Oo haalleluuyaa hilmi koo asitti piraayim ministeerii naa ta'e hin du'e jedheen abdii kutadhee wayyaanaan qumeen bareedaanaan hojjechiisee kenneefillee eega duwwaa ta'ee hin du'e bineensa qabate ani hilmaa oduu isaa dhaga'ee gadde jireenya koo guutuu kan hin gadde haati isaa na jalaa duute haati isaa ani jaalladhu na jalaa duute hilmi koo akkas ta'e naan jedhanii ilman jaalladhu isheerraa godhadhe akka kana ta'e jedhanii gadde guddaa keessan ture dinqiidha. Waaqayyo amma kana jiraachisee kana na argisiise jedhee waaqa isaa Fara'oon isa waaqa hin beekne waaqa Abrahaam Isaaq kan Yaaqoob kan hin beekne biratti nama dubbatu jettanii yaaddu yeroo lixu. Carraa mootiitti waa'ee Waaqayyoo dubbatu argate. Nuti warri Hibruu kana waaqeffannaa nama jedhu
ture. Garuu yaa obboloota koo ani dhugaa na dhiba sagalee Waaqayyoo asitti maal akka nu barsiisuuf dubbate. Nuti soo obboloota koo namoota bira yeroo geenyu namoonni yeroo waan nu gaafatan deebiin keenya maal fakkaata? Nuti akkuma warra kaanii kun jireenyi koo kun dadhabaadha. Sanan yaala kanan yaala naan taane jennaa laata. Ulfina Waaqayyoof kennina moo waan nu dubbannu suni Waaqayyoon ulfina kenna moo dhugaa ba'iisaaf ta'a moo? Ani yeroo tokko tokko of hin taajjaba. Akkuma warri kaan haasaan dubbattanii hin beektanii? Akkuma warri kaan haasaan. Warri Gibxi tarii isa inni dubbatu kan hin dinqisiifanne ta'u. Tarii namoota muraasa duwwaatu achirra ta'a. Yoosefii fi namoota ulfina qaboota gurguddootu achi jira ta'a. Dhaga'aniiru ta'a. Maal kunoo rakkataan kun nuti warra iddoo guddaa jirrudha. Warra jireenya inni dubbatu kan hin beeknedha jedhanii tarii waaqni isaanii kun maa inni waaqni inni Fara'oon sila kadhateef sun maa inni maqaa isaatiin inni isa eebbisaa ture sun maali sila jedhaniiru ta'a. Obboloota koo ulfina Waaqayyoo akka nurraa barbaadutti dubbachuuf dabarsuu kan dandeenyu inni nu gargaaru. Dadhabina jedhee miti kan irraa dubbaddu iddoo kanatti namoonni maal jedhu kun mufannaa Waaqayyoo irratti dubbata tun ta'ini riyaalitii dabarsa inni lallaban jiru. Riyaaliitiidha. Waan inni keessa darbe dhugaadha. Dhugaa sana garuu nama Waaqan beekne biratti akkaatti darba yoo ta'e Waaqayyoon sanayyuu nu keessatti ilaalu obboloota koo. Dhugaa ba'iisa nu keessatti ilaalu. Kanaaf yeroo baay'ee waan seexanni namarratti goote illee yeroo namni baay'isee guddisee dhugaa bahu baay'ee isaa anaaf na hin ta'u. Maaliif isa Waaqayyoo keessa dabarsa sana dubbachuuf hin barbaachisa ta'a. Garuu yeroo tokko tokko namoonni yeroo dhugaa baanu waanuma seexanni nurratti akkuma guddaa goote godhanii isa sana duwwaa lallabu. Isa sana duwwaa dubbatu, isa sana duwwaa dhugaa bahu garuu Waaqayyo isa keessa baatee nu dabarsu sana guddaadha obboloota koo. Maqaan isaa bara amma waraatti kan ulfaate ta'u. Isa dubbachuudhaan waamamne haramni keenya isa jajuufi kan waamamne kan biyya lafaarra jirru gooftaan nu gargaaru. Egaa Fara'oon hin dubbate, Fara'oon hin gaafate umurii isaa. Maaliif akka inni gaafate na dinqana. Maaliif gaafate yoo jettani tarii jaarsa caccabaa, jaarsa dadhabaa argeetu umurii isaa gaafate. Waan biraa baay'ee gaafata. Akkamii Kana'aan akkam ture, akkumatti as geesse, karaan akkam ture, waan baay'ee ta'uu danda'ama. Umurii isaa gaafate. Umurii isaa gaafate. Kana dhaga'uuf gaafatee laata. Maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u. Yaaqoob iddoo biraatti Waaqayyoon jajjeedha dubbata. Waaqayyoon yeroo kadhate waa hunda keessa na dabarsitee kophaa koo ta'een as mana Laabaan ulee koo qabadheen bahe. Ati garuu saba tuuta guddaa lama na goote jedha. Afaan Amaaraan saraawit jedha. Baay'ee na goote jedha. Baay'ee na gooteedha. Gaafa ofirra deebi'u gaafa obboleessaa isaa sodaatee Waaqayyoon kadhatu akkas jedha. Akka dinqiitti anaan na baay'ifte kophaa koon deeme horii nan hore maatii nan hore akka kana na goote jedha. Inni dinqisiifata. Iddoo kanatti maaliif akka inni akkas dubbate naan galu. Garuu yaa obboloota koo sagalee Waaqayyoo irraa akka barannuuf nutti dubbata. Kanaaf barreeffame. Waaqayyo dinqiidhaan Fara'ooniin bira isa dhaabe. Garuu maaliif na dhaabe jedhee yeroo dubbatu
dhaga'uu isaatu tarii ani sagalee waaqayyoo kana iddoo baay'ee isaa argeera. Saba guddaa na goote jedhee nama dubbateera Yaaqoob. Asitti garuu kan kana dubbatee fi na dinqa. Isa booddee Fara'oon lafannii isaan dhaqanii jiraatanitti dubbata. Lafa Yoosef kennu Gibxiin fuulduree kee jira. Baay'ee natti tola. Waaqayyoo mootii si godheera. Maatii keetiif iddoo dhabda waan jedhu tokko fakkaata. Maqaan waaqayyoo kan ulfaate haa ta'u isaan fayyisu jedhee akkuma Yoosef jedhu duroo isaa ergeera. Yoosef na ergee jedha. Dhugaa baay'isa kanatu Yoosef irraa fudhateera ta'e abbaan isaa jedhee yaada. Isa gurguramee hin du'e jedhamee boolla bu'ee mana hidhaatti rakkatee meeqa ta'e. Waaqayyo kun dhufuun ijaa beekuuf na erge jedha. Yoon irra deddeebi'ee dubbadhe hin quufu kana. Obboloota koo yeroo baay'ee tarii yeroo deddeebi'een waa'ee Yoosef kana dubbadha. Hima na dinqa. Hima na dinqa. Waan Yoosef dubbatu isa dhugaa baay'isa kanaadha silaa kan waaqayyoo irraa eegu tarii. Egaa namni kun maal jechuu danda'a? Maal jechuu danda'a? Dhugumaan karaa inni keessa darbe isuma amma dubbanneedha. Karaa inni keessa darbe ulfaataa ta'uu mala. Waan inni godhes tarii namaaf hin galu dalga namatti gala. Tarii waan baay'ee sammuu isaa keessa deemata. Yeroo tokko mee isa taatan irraa tarii isa namni faan isin irratti dubbatu tu simmiidha. Tarii beela'ee rakkatee namman mana ga'u kun bara akkanaa yeroo Gibxii bu'u itti dhaga'ame ta'a. Maatii guuree qe'ee keessaa bahee ala Gibxii dhufu itti dhaga'ame ta'a. Tulfaate ta'a. Akka namaatti ulfaata. Jaarsi qe'ee isaatiin tolu bara kana biyya biraatti godaanuunsa. Jaarsoliin abbootiin keenya yoo godaanani, haadholiin keenya yoo godaanani, yoo rakkatan qe'ee keessaa bahuun dirqama natti ta'u namatti ulfaata obboloota koo. Na yaadadhaa ministeerota jedhanii namoota rakkatan gara Wallooti, gara Tigraayii biyya keenya dhufanii dalgatti gala. Ulfaataadha. Obboloota koo garuu qe'ee keessaa bahanii deemu. Inni kun itti dhaga'ameera ta'a. Garuu yoon taa'e ilaale araarri waaqayyoo baay'ateef malee yoo karaa dubbii lakkaa'uu ta'e ijoolleen isaallee dhaqanii namoota dhiira ta'an hunda maqaa obboleettii isaanii jedhanii balleessan fa'aa yeroo yaadu. Namoota akka amantii keessanitti dhanna qabannee isinii wajjiniin tokko taana jedhanillee akkaataa isaatti dhaqanii balleessan. Akkaataa waan tokko ta'u jireenya ijoollee isaaf jireenya isaa keessatti ijoolleen isaa akkamitti obboleessa isaanii gurguranii hin du'e jedhanii abbaatti dhaqanii himanu waan adda addaa olaaltanii waan maatiin kun maatii abaarsaa isa jedhanu yeroo tokko namni jedhu fakkaata. Maal kun jettu garuu waan guddaadhaan argu Waaqayyo Waaqa Yaaqoob. Halleluuyaa. Waaqa namichaa maatiin isaas cubbaamaa, innis cubbaamaa, innis gowwoomsaa ta'e kanaadha. Aniif isinis waan baay'ee waan jireenya keenya keessatti Waaqayyoon hin gammachiifne baay'een hin jiraata. Garuu Waaqayyo keenya Waaqa amanamaan isatu qulqulluudha. Isa nu waametu qulqulluudha obboloota koo. Nuti cubbamoota. Waan namatti quba qabnu illee hin qabnu. Tarii namoonni gaafa mucaan isaa du'e jedhamu mucaan haati manaa isaa jaallatu hin duute mucaan isaa kunoo du'e jedhanii bineensi qabate jedhanii mucaa isaallee lafee isaallee argee nowwaallee jedhanitti dubbatanii ta'a. Cubbuun obboleessaa irratti hojjetetu irra ga'e, cubbuun abbaa gowwoomse irra ga'e jedhu ta'a.
bara kana waan akkanaa hin jiraata. Bara sana hin beeku. Hin jedhu ta'a. Obboloota koo garuu Waaqayyo Waaqa amanamaadha. Isa jiraachise. Yaaqoob Waaqayyo waggaa 130 na jiraachisee kunoo ilma koo arge akkuma siin jedhe jechuu nama danda'udha. Waan baay'ee keessa Waaqayyo na dabarse jedhee Fara'oon duratti dubbateera utuu ta'e akkam namatti tola. Akka bara kana yaannutti Waaqayyoof ulfina guddaa ta'a. Obboloota koo Waaqayyo arraba keenya eegu waan dubbannu nu haa eegu. Yeroo baay'ee namoonni akkas jedhu akka Yaaqoobiif akka Esaawu kana dhiirrii lakkuun yeroo dhalatu yookaan immoo durbii lakkuu taatee yeroo dhalattu amalli isaanii tokko jedhu. Baayoloojikaalii tokko waan ta'aniif tokko jedhu. Bifti isaanii wal fakkaatu jedhu. Biyya keenyatti na yaadadha. Ijoollee taarikuuf Taammiruu jedhamantu ture. Mana barumsaa keenya elementary schoolii. Yeroo taarikuun mana galee midhaan nyaatu haatii wallaalu taarikuu ta'e Taammiruu ta'e abbaa dhufe hin beekanu. Maaliif bifti isaanii tokko sagaleen isaanii tokko wal fakkaatu lakkuudha. Haati ammoo wallaalanti ga'u hin dubbatu yeroo baay'ee. Amma sila akka kana ture garuu Esaawuuf Yaaqoobiin olaaltanii amalli isaanii adda adda. Esaawu waan xinnoo garraamii natti fakkaata. Obboloota isaa yeroo argu akkaataa inni itti simate na balleessa inni kun utuu sodaatu yeroo ofirra deebi'u waggaa 20 biyya Laabaanfaa jiraate yeroo ofirra deebi'u biyya abbaa isaatti. Akkaataa itti simate fa'aa yeroo yaadu. Yeroo akkaataan itti gowwoomu fa'aa yaadu. Xinnoo qalbiin isaa iyyuu kan biraadha. Inni kun immoo laayiniin isaa kan biraadha. Obboloota koo. Egaa Waaqayyo akeeka karaa qabuun qaba. Waaqayyo Waaqa Abrahaam, Waaqa Isaaq, Waaqa Yaaqoob jedhamee waamamuun fedha isaa ture. Waaqayyo maaliif kana godha yeroo jedhu Roomee keessa hin jiraa. Milkiyaas keessas natti fakkaataa hin jiraa. Waaqayyo Esaawun nan jibbe Yaaqoobin nan jaalle jedha. Esaawun nan jibbe ni jedhu Esaawun jibba isaa qabatu hin ta'in laayinii akka yaadutti laayinii Kiristoos keessaa dhufu keessa hin gallenni. Garuu haa ta'uyyuu malee yeroo Museen faan sabni akka galuu fi fudhanii yeroo gara Keniyaan deemanu obboloota keessanitti hin bu'inaa jedhaanii Yaaqoob saba Israa'eliin isaaniif naannoo sanatu kennee jedha. Ijoollee Esaawutti hin bu'inaa. Maaliif Waaqayyoo Waaqa Esaawus waan ta'eef. Waaqa Esaawu Waaqni keenya. Waaqa Yaaqoob duwwaa miti waan ta'eef. Na dinqaana. Garuu namicha kanarraa iddoo kanarraa maal baranna? Ani waan ani baru tokko tarii yeroo baay'ee waan ofirratti akkuma sila jedhe ofii ceephoo tokko akkaataatti biyya lafaa kana keessa yeroo deddeebinu arrabni keenya Waaqayyoof ulfina kennee namoota Waaqayyoo hin beekne wajjiniin yeroo diilii goonu akkamitti akka deddeebinudha. Akkamitti akka deddeebinudha obboloota koo. Iddoo hundattuu immoo Waaqayyo na wajjin jira. Dachaa yoon bu'e, tabba yoon bu'e Waaqni koo Waaqa akkanaati jechuu danda'u nurra jira. Yaaqoob Waaqayyo umurii kana hunda naa kenne kophaa koo baqachaan ture. Nama 70 ta'ee maatiin koo guddaa ta'ee kunoo dhufee har'a fuuldura keen dhaabbate yaa Fara'oon jechuu danda'a. Waaqayyo nu baay'ise jechuu danda'a. Waaqayyo ijoolleen na eebbise, qabeenyaan na eebbisee ture.
amma immoo beelliin dhufe beella kana jalaa na baasuufis immoo biyya keef siin hilma koo qopheesse Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu jechuu danda'a. Obboloota koo inni garuu umurii isaa dubbata. Ani kan na dinqee umurii abbootii kootii hin geessuu jedha. Yaaqoob sichi jiraata. Isaanoo deemaniiru. Dhugaadhaa Abrahaam waggaa 775 jiraate jedha sagalee Waaqayyoo. Yaaqoob waggaa 180 jiraate jedha. Inni kun immoo waggaa 130 jiraateera. Sichi jiraachuuf deema. Sichi jiraachuuf deema. Maaliif akka inni umurii isaa waakkatuyyuu yoo tokko na dhiba. Ergasii waggaa 147 ta'e akka du'e sagalee Waaqayyoo hin dubbata. Akka inni waggaa 17 maal jiraate iddoo isaan yaadadhu malee hin dubbata sagalee Waaqayyoo. Nama sichi dhaqee jiraachuuf qophaa'edha. Gibxii kan dhaqe. Jireenyaaf achi dhaqe. Waggaa 30 jiraatu malee maaliif akka inni waakkiin umurii isaa dhufeef isin dhiba. Yoo ta'u akkuma kana jireenya maaliin jiraadhe? Kun jireenya. Jireenyaan jiraadhu jireenya yeroo jedhan keessattuu yoo namni Waaqayyoo akkas jedha ta'e ulfaataadha. Waaqayyoo arraba keenya eegu. Arraba koof arraba keessan arraba jireenya dubbatu, arraba jireenya lallabu, arraba Waaqayyoon jajatu nu haa godhu.